Fuuldura kana hundumaa baasteetta? Biyyoota addunyaa hedduu keessatti namoota miidhama qaamaa gosa adda addaa qaban dhiibbaan garaagaraa irra yoo ga'u ni mul'ata. Dhiibbaan inni ijoo fi tokkoffaan ilaalcha namootni miidhama qaamaa qaban akka namoota fayyaa kaanii jireenya sirrii fi milkaa'aa jiraachuu hin danda'an kan jedhudha. Ilaalchi akkanaa kun garuu muuxannoo jireenyaa dargaggoo qaama miidhamaa hojii ulfaataa fi humna guddaa gaafatu oomisha ijaarsaa bilookeettii irratti hiriyoota isaa waliin waldaan gurmaa'anii kutaa magaalaa Kooyyee Faccee aanaa Waddeessaatti hojjechaa jiran dargaggoo abbaa ijoollee lamaa kan ta'e Sanyii Kabbabaa keessatti dhugaarraa kan fagaatedha. Hojjechuu hin dandeessan isin qaama miidhamtoota waan taataniif baay'ee ulfaataa. Kanaaf hojii kana jijjiirradhaa, hojiidhuma waanuma teessanii hojjechuu dandeessani waan fiigicha hin qabne nuun jedhan jennaan ayi wanti hin danda'amne hin jiru. Qaama miidhamummaa keenya ilaalte malee nuun waan nu keessa jiru ati hin argine. Qaama miidhamuu jechuun sammuu miidhamuu miti. Waan hundumaa immoo kan hojjetu sammuudha. Qaama miidhamtoota taanee hojii kana kan hojjanne asiin geenye qaama miidhamaadha. Akkuma amma argitan kana oomishamee kan lafa jiru kun qaama miidhamaadhaan kan oomishamedha. Nuun garuu jiruu keenya hin dandeenya. Isa ormi hin dandeessan nuun jedhan sana hin dandeenya jennee ofii keenya darabeedhaan wal qabannee asoollee ofii keenya hojjannee hojjisiifna jechuudha. Miidhama qaamaa qabaachuun wantoota tokko tokko raawwachuu irraa kan nama dhoorku ta'us milkaa'ina jireenya nama tokkoof garuu murteessaa miti kan jedhu dargaggoo Sanyiin dargaggoonni qaama guutuu qabanii yeroo fi humna isaanii qisaasessaa jiran hojii otoo hin tuffatiin hojjetanii of jijjiiruu akka qaban hubachiisa. Sanyiin miila hin qabu akkamittiin milkaa'e? An miila baadhee akkamittiin nan immoo milkaa'uu dadhabee karaarra dhaabadha jedhee itti yaadee sammuu isaa deebisee fayyisuu qaba. Kanaaf nurraa dhufee baratee hojjetee milkaa'uu hin danda'a. Otoo sammuu qabaate nu caala milkaa'uu danda'a. Ibin anan miila hin qabne qaama miidhamaa kan ta'e amma kana erga milkaa'e namichi miila qabu immoo aga kan milkaa'a. Hanga kana 2-3 milkaa'uu danda'a. Kanaaf anamma isaan durseera jechuudha. Durseera miila miidhamaa baadhee namicha miila qabu durseera jechuudha. Kanaaf nurraa barachuu qabu, hojjechuu qabu, jijjiiramuu qabu. Jijjiirama immoo nuti amma kanaan dhaabna miti. Amma irraatti farankaa tokko namarraa hin fudhanne. Fudhadhee isin beekus borus hin fudhadhu. Dargaggoonni waldaa oomisha ijaarsa bilookeettii Kumaa Sanyii fi hiriyoota isaanii keessatti carraa hojii argachuun qacaramanii hojjechaa jiranis fakkeenyummaa fi milkaa'ina dargaggoo qaama miidhamtootaa kanarraa waa hedduu kan baratan ta'uu dubbatu. Isaan irraa kana nan baradhani isaan qaamni miidhamtoonni akkatti hojii hojjechuuf yaadan. Ani immoo kana nan qaama guutuu qabu akkamittan jijjiirama kana nan jedhuun yaadaa jechuudha. Isaan iyyuu qaama miidhamaa waan ta'aniif hojjetanii guddatanii anis hojjedhee wanti nan guddadhee dheetanan isaan itti dhufee isaan wajjin hojjechuu jalqabee anis bara dhufutti irree maashina kana dhuunfaatti bitachuufis hojjedhee nan of danda'u ta'a. Hoogganaan waajjira carraa hojii uumuu kutaa magaalaa Kooyyee Faccee obbo Malkaamuu Taakkalaan dargaggoonni kunneen dargaggoota kaaniif fakkeenya guddaa ta'uu isaanii kaasuun gara fuula duraatti deeggarsa isaan barbaachisuun kan taasifamuuf ta'uu eeraniiru. Namni sammuudhaan ilaalchaan gahoome taanaan qaama miidhamuun akka daangessu isa hin dandeenye ifatti warra fakkeenya ta'uu danda'an jechuun danda'ama. Kanaaf nu kutaa magaalaa Kooyyee Facceef qofa osoo hin taane naannoo keenyaaf akka biyyaatti iyyuu warra fakkeenya ta'anii fi qaamni biroos muuxannoo dhufee irraa fudhachuu danda'u. Muuxannoon kun immoo Kooyyee Faccee irratti kanaaf otoo hin taane iddoo biratti babal'achuu akka danda'u abdii guddaa qabna. Kanaaf jabaannee hojjechuun danda'ama. Yeroo itti aanutti oomisha kana caalu iddoo kana caalu akka isaan argatan akka isaan hojjetan kaapitaali isaanii har'a qaban kun liqii isaanii deebisaa ofiis immoo baankii siinqeetti qusachaa akka isaan deemaniif deeggarsi godhamaaf hojiin jalqabamee jira waan ta'eef kana cimsinee ni hojjenna lafattis ni agartu waan jedhu sana kaasuun barbaada.